Yoo yaarga fuuni ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin qabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessattuu waa'ee dhimma Harargee irratti kan xiyyeeffatamudha. Milishaan Itoophiyaa uummata nagaa ajjeesuu hidhuu miidhuu irratti xiyyeeffatanii jiru. Rakkoon kun maali? Eessaa dhalate? Kan jedhu waan tokko gurra isin buusna. Isinis hamma xumuraa dhaggeeffadhaa yaada keessan koomantiidhaan kennadhaa. Akkasuma laayik sheer gochuudhaas hin dagatinaa. Subscribe gochuudhaan maatii keenyas ta'a gara guutuu odeeffannoo keenya isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Milishaan Itoophiyaa namoota nagaa ajjeesuu hidhuu hidhaarsuu irratti xiyyeeffatee jira. Dhimma san irratti yaada nama tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Gara yaada nama kanaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenya kabajaaf jaalalaa isin haa ga'u. Sajarana milishaan Itoophiyaa milishaan keessattuu milishaan Harargeetun isin achi qabdi darasuma dhawuu qofa beeyti sajaran rabbii keessanii dhaba amalaan mucaa daa'ima kana kaleessa galgala ajjeesan jedhaniit kuno miidiyaa kanarra namni hundi waliin deemu milishaan Harargeetun ummata doorsisu ummataan ajjeesu ummataan dhawuu qofa silaa maal waa jenna kaadire hooggantoota godina Harargee lameen Harargee ba'aa fi lixaatu ergamtuudha beeyta Oromiyaa keessa namni barcuma gurguddaa aangoo gurguddaa fi bakka qulfi hin jirre Harargee qofa sanuu gaddachaadeeti biyyasii keessatti ummata si nyaatti miskiina wallahi nama rifachiiftan aangoon qabdan ummata keessaa baatan darartan namni Harargee keessaa ba'ee ummata Harargeetiif dubbatu tokko hin jiru lafti Harargee harar ummata isiirraa buqqifteeti ummanni miidiyaa irratti ol ba'ee bakka seenee ba'ee galee dhabee oo'u jira Dirree Dhawaan irra liyyuwaliin Somaalee dhufteeti ummata lafarraa xaraydee lafarra aftee akka viidiyoo waraabaa isin garsiisu jira Cinaaksan achumaan jijjigaan cinaaksan achiin ummata saamanii lafa isaanirraa buqqisanii isin dararu jiran. Hooggansi Harargee bahaa fi Harargee lixaa Harargee jechuudha. Ummanni Harargeetis hooggansi Harargeetis ummata dararu bu'aa ummataa saammachuu nyaachuu malee ummata ajjeesuu malee mee maali wanni isin ummataa gootan. Ambar takka filaalaniin jaa. Anamma ni laala beektaa taa'eetiin laala. Oromiyaa tana keessa bar OPDuma ODP kaleessa PP ammatan tana keessa caaseefamni isaanii gubbaan gadiitti yogguu laalte Harargee keessaan gartu inuma keessan jiran ammoo mootummaa kana amanamaa ta'e warri mootummaa kana sirriitti amanamaa ta'e warri mootummaa kana dhiibee faarsee bulaan isa heddummaa ta'e Hararguma tana keessa ajaa'iba nama rifachiiftan wallahi nama rifachiiftan ummanni isin keessaa baatan ni dhuma ummanni isin keessaa baatan ni ajjeefamaa ni dhuma even waan biraadhiisi milishaa jimaan gurguratan jettanii fa qabdanii karaa irratti tumtan ani bar tana dhibde yoomuma diina firraa dhorkuu baratan yoomuma qawwee isin kennan tanaan kara diinachi garagalchitanii diinaan firraa dhorkuu baratan mee amma darasaa nagaya yaatu tana fa miskiina garaa fittu nyaatteen kun ta deemtee barattu ta barumsa irraa deemtee dhuftee quraana rabbii qara'uudhaaf dhuftee maatiin dubbiseettee dheebuu maatiitiin qabattee gandatti deemtu sanafaa diina akkam garteetti qabdee ajjeeftamee rabbii keetti dhabe harka maaliin nama ajjeesa daa'ima akkana keessa jira ummanni Harargee ammoo mootummaa tana faarsee bulaan tokkoffaan Harargeedha tiktokaraa fi ummanni yuutuubaraatis waa'ee Dirree Dhawaa hogguu rakkina Dirree Dhawaa namni asirraa dubbate lakkii dirreen teenya nageenuu qabdii nutti hin dubbatina balow zarraf dachii tana balleessitaniiti balow nutti hin jeena jettanii ummata Oromoo ka waa'ee Dirree Dhawaa ol kaasee sagalee Dirree Dhawaa akka dhagamtu godhee ummataaf dubbatu calgootan isin garaa keessan qofa maaluma ka isin keessaa barate ka dhageettii qabu ka barate hundi keessan garaachoo taatanii hogguu dhumtan ummata kana ummanni isin keessaa ummanni isin barsiifate miila qullaa dachii akkasitti dongoraa akkasitti hurkee isin barsiifate kun maal isin haa ta'u maal isin haa ta'u ummanni kun xayyib rakkanne obboleessoo achi qabdanii qawwee teessan waa hunda teessan humna teessan ummatuma irratti ilaallattan faarsee bulaan akka Harargee inuma hin jiru inuma ammatti mootummaa tana namni faarsee waa hundaan jala dhaabbatee faarsee wanta namni akka Harargee gonkuma lafa tana irra hin jiru wallahi nama rifachiiftan miskiina wallahi amma mee amma daa'ima akkanaa kana milisha samaa kaalsiisanii miicanne obboleessa kiyya mee rabbii keessanii dhaba xurii shurraaba keessanii sanii fi
uffata isinirra qoturaa kana miiccatanii ijoollee miskiina maaliif ajjeeftan qawweetichi qabdanii obboleessa kiyya ilmaan keessa jalatti hiyyoomanii waan nyaatan dhabanii dachiin ta'e qarxooytee deemtee dachii ta'e qotattu adda darasaati xiqqoo tana dhooytee ajjeeftu maaliin jeboo kun maaluma ummatumaa akka ummata sammuun qulfii wallaahi mataan nyaatan akkam isin duraa ta'a namni xayyiba akkam isin duraa ta'a bakka hunda beena warra aangoo qabu warra mootummaa keessa hojjetu warra bakka hunda godina hunda bara Harargee qofaa miti bakka hunda kan mootummaa kana wanta jiru bakkiti biraa waan biraa dhabde keessa wal gargaartee wal tumsitee wanna taate isin wal jala yaa'uun beeytan walii tumsuun beeytan wal nyaachuu wal gaqqabuu wal ajjeesuu maalumaan jawoo uummanni kana maali mee ilaalamee bakka biraa hawaajira ha giddugaleessa keessa dalagu godina isaa aanaa isaa hunda yoo rakkinni tokkotti dhufe wal dubbisaniiti rakkina isaa wajji furan isin amma Abdallaa Urgee tokko faa poostiin goonoo inni dhibne yoo poostii goonitti jabeessitan jenne mucaa miskiina asirraa mucaa galee biyya tanaa galee nagayaan dalagatu qabdanii abalu amaanaa abalu bira jira qarshii 50 20 kuma hangana fideettanii darartan look isin nama akkanaati garaachoon akka hooggantoota godina Harargee lameeni hin jiru garaachoon akkammas namoota dhageetii qabna jedhanii miidiyaa irraa afaan banan garaachoon akka ijoollee Harargee feemisoota Harargee ammas inuma hin jirtu tan dhugaatti hima inuma hin jirtu waan ifii ganyaattan oguu arkitan waa arrabsuunis waa faarsuunis isin dhibu hanguma waa isin afaan hin bu'ini waa faarsitan hanguma waa isin afaan hin bu'ini waa qeeytan hogguu waa xiqqoo waa akkana gajjettan laal laqamii ta'e isin oguu gajjettan takka quban qabdan wal beeynaami hedduun keessan garii faa warra keessaan dhufee waan godhatu saniin isin beey as baati rakkoo ummataa dubbadha as baati waan ummanni keessa jiru dubbadha agalatoom ijoollee nama lamaa sadii maqaa dhoyne ammaas waan biraa itti taargee gootaniif barbaaddan isaan sun dhugaa ummataa qofa irratti xiyyeeffatanii waan ummanni keessa jiru ni maxxansan anuu mucaa tokko qofaan beeksanuu dira dhawaadha nama nagayaati miskiina dhugaa ummataan dabsu waan jiru hundanuma maxxansaa akkuma dhugaatti dubbata inni sanii ala tuun garee garaachoo nyaatasi osoo ummanni halaalaa iyyee fi dirmatuutu ummata liyyooyiliin fixxee viidiyoo waraabaatti deemtu kana kan harkan afaan qabatanii tatta'an maaliif ummanni kana mucaa daa'ima kana osoo milishaa rasaa isaan ajjeesuutu miidiyaa isaaniirra calcaniitti musanii tatta'an qotee bulaan Harargee dararaa hamaa keessa jira hin dubbatan isaan tan hin dubbatan yoo dubbatan waan nyaatan irraa dhawu tokko faan duraan tokko boolee Mikaa'el tana taabee achuma waa galgaluu waan qodhatee nu darara amma gakkutee kun nama jabaadha haadireen ol fuutee mataa irratti hin deemti bakka nama jabaadha isaan biratti bakka namni waa'ee hayyoota Oromoo arrabsuu fi nama dhugaa nama arrabsu isaan bira nama jabaadha mataa irratti yaa nama kalee isa bar deemee inboxii tanaan nu qodhatee way waatee waan hin nyaadhu akkana jee hasa lafaa namaa qabsiisaa mana namaarra deemu kana amma waan guddaa qootee mataa irratti yaa wal beeyna isin beeynaasi wal beeynaasi dhiiga mucaa kanaa baasa milishaan waan kana dalagee namni waan kana godhees tarkaanfii qabatamaa irra fudhadhaatiin nu barsiisa garaachoon ta'ina ummata keessan ummata boru keessa jiraattan ummata boru keessa jiraattan akkanatti hogguu fixxan akkanatti hogguu daratan maaltu isin dhaga'ama wallahi mata nama dhukkubsitan